mallattoowwan dhiira dadhabaa ta'ee torba siniif qabadheen dhiyaadheera. Hanga xumura qophii kanaatti na waliin tura. Egaa dhiironni nan taajabinaa dubartoota waliin mallattoowwan dhiira dadhabaa ta'ee yookaan yeroo hedduu nuti dubartoonni hariiroo keessa yeroo seennu dhiira jabaataa ta'e argachuu ni barbaanna. Kana irratti dogoggorri keenya inni guddaan amaloota dhiirota dadhaboo adda baasnee beekuu dhiisuu keenyadha. Boodarra sababoota barbaaduudhaan dadhabinoota isaanii dhoksuuf kan yaalluufis kanaafidha. Wanta isatti hin tollee fi amala isaatii jechuudhaan sababoota barbaaduudhaan ofii keenya isa deeggaruun rakkoo guddaa keessa yeroo seennu immoo deebisnee ni gaddina. Karaa aadaayyuu maatiin kan nuuf hawwan dhiira jabaataa ta'e akka argannudha. Kunis jabinni gaarii ta'uudha agarsiisa. Jabaataa ta'uun isarra darbee nuun illee wanta nu kabachiisudha. Kana biratti dogoggora nuti qabnu dhiira jabaataa jennee kan nuti yaannu kan miira isaa hin agarsiisne, miira isaa kan to'atu, kan dhoksatudha. Garuu karaa faallaa ta'een dhiirri jabaataan miira isaa kan ibsatudha. Miira isaa kan biratti sirriitti ibsachuu danda'u yoo ta'e kun jaalala isaallee kan agarsiisudha. Egaa kana sirriitti beekuuf mallattoowwan dhiiraa dadhabaa ta'ee torba waliin kan ilaallu ta'a. Dhiirota yookaan jaalallee kee dadhabaadha wanti jechisiisu. Inni jalqaba amala kee malee dubartii caqcaqaa si godha. Kunis wanta inni godhu hundumaa kan si aarsu ni ta'a. Yoo wanta si hin aarsinillee ta'e riyaa jaalalaa keerraa wanta ati hin eegnee fi sirrii hin taane irra deddeebiidhaan ni godha. Yerootti dhaabbattee of ilaaltus namoota naannoo kee jiran yookaan maatii kee biratti ati nama caqcaqaatii miti. Isa biratti garuu mata dureen ittiin wal loltan yookiin walitti buutan hin dhibu. Maaliif akkana gootaa? Maaliif balleessitaa? Kuni sirrii miti dubartii jettu ni taata. Akkuma maatiin daa'ima isaanii eekamanii sirreessuuf yaalan atis akkanuma isatti baay'inaan dubbattu taatee argamta. Maatiin daa'ima isaaniitti yoo eekaman sirreessuufidha. Daa'ima wanta ta'aniifi wanta beekan hin qaban wanta ta'eefi karaa faallaa ta'een garuu hiriyaan jaalalaa keessuun kan jaalala eegale nama guddaa wanta ta'eefi yookaan immoo jaalalaaf gahaa wanta ta'eefi jaalala dhugaasiif qabataanan guyyaa guyyaadhaan kana godhii kana hin godhiin jechuun illee sirraa hin eegamu. Kanaaf kan kana fakkaatiin dubartii dubbattu yookaan dubartii caqcaqaa kan si godhu yoo ta'e amala kee malee amala haaraa akka baastu kan si godhu yoo ta'e dhiirri kun dhiira dadhabaa yookaan dhiira siif hin taanedha. Inni lammataa mallattoo dhiira dadhabaa waliin jiraachuu kee kan itti beektu dogoggora isaa sirreessiti. Irra deddeebiidhaan dogoggoroota isaa kan sirreessu si yoo ta'e namni hin dogoggorri ni jira jechuu kootii miti. Garuu irra deddeebiidhaan suma qofatu dogoggora isaa sirreessa yoo ta'e kuni sirrii miti. Wanta fudhate situ kaffale yoo ta'e, wanta inni gate situ fuudhee kaa'afi yoo ta'e, wanta inni balleesse kan bittuufi yoo ta'e yaade gara fuulduratti yeroo waliin jiraattutti aarsaa hedduu si kaffalchiisuu danda'a jechuudha. Jireenya isaa hunda keessatti sirreessituutu isaa yookaan wanta inni gate kaastuu isaa taatee jiraattaa jechuudha. Namni sammuu nagaa qabu immoo yeroo hundumaa gargaaramaa ta'ee jiraachuu hin qabu miti. Namni sun dadhabaa yoo ta'e illee yeroo ati gargaartuuni, yeroo ati jajjabeessituuni dadhabbii isaanii irraatii jawaachuu dhaqaba malee dogoggora sana irra deddeebi'aa yeroo umurii isaa guutuu akka gargaaraanii haftu gochuu hin qabu. Egaa dogoggora kana hundumaa situ sirreessaa jira taanaan dhiira dadhabaa ta'e waliin jira. Booda yeroon deemee gaabbuu keerra ammuma dhaabbadhuutii itti yaadii murtoo kee murteeffadhu. Inni sadaffaan jaalalleen kee yookaan namni si waliin jiru dadhabaa ta'uu isaa kan itti beektu hiriyoonni isaa hundumtu daa'imoota ta'u. Oolmaan isaatis akkuma daa'imaa si jalaa ta'a. Tarii hiriyoonni isaa umuriidhaan kan isaan gadii ta'uu ni danda'u. Garuu miidhaa tokko ni qaba. Namoonni inni waliin oolu daa'ima ta'uu yookaan yaada daa'imaa qabaachuun innis yaada daa'imaa yookaan yaada xiqqoo akka qabaatu isa godha jechuudha. Si waliinis ta'ee akkuma daa'imaa godha. Akkuma daa'imaas haasa'a wanti hundumaa isaa akka daa'imaa akti godha jechuudha. Kun immoo sirrii miti. Ati jaalallee koodha jettee yaaddee tarii immoo waa'ee gara fuulduraa karoorsaa yeroo jirtutti amala kana irra deddeebiidhaan yoo irratti agarta ta'e callisanii bashannanuu, nyaachuu, dhuguu, kolfuu kan baay'isu yoo ta'e kun dadhabina isaa agarsiisa. Sababni isaas qubna gara irratti arguu ni qabda. Tarii hojii qabaachuu ni danda'a. Galii mataa isaallee qabaachuu ni danda'a. Garuu kuni qofaa isaatti gahaa miti. Daa'ima waliin kan oolu yoo ta'e, wantoota xixiqqoo kan yaadu yoo ta'e, baasii kan baay'isu yoo ta'e. Egaa kara fuulduraatti akkana godhi, akkana hin godhin, hiriyoota kee sirreeffadhu, baasii akkanan baasiin,
Kana kan godhin jettee akka daa'imaatti eegaa yookaan tiksaa turuun sirraa eegamaa jechuudha. Dhiirri jabaataan garuu yaadaatiin gochaatiin akkanumallee muuxannoodhaan kan isarra fooyya'oo ta'an yookaan isaan wal madaalan waliin ooluudha qaba malee namoota yaada daa'imaa yookaan karoora booruu hin beekne waliin kan turu taanaan nama jabaataati miti. Namni kun nama dadhabaadha. Nama jireenya boruuf siif ta'us miti. Mallattoon dhiira dadhabaa arfaffaan dhiira waa'ee gara fuulduraa waa'ee boruu haasa'uu sodaatudha. Tarii si waliin ta'ee gammadaadha. Si waliin nyaachuu, si waliin dhuguu, si waliin bashannanuu, hiriyoota isaallee maatii isaallee wal si beeksisuu ni danda'a ta'a. Garuu si waliin taa'ee yeroo ati waa'ee gara fuulduraa, waa'ee daa'imaa, waa'ee manaa, waa'ee gaa'ilaa itti haasoftutti ni dhiphata yookiin immoo si waliin waa'ee kana haasa'uu hin fedhu fi wantoota garaagaraan haasaa sana gadi bubbuusuu yookaan haasaa si jijjiirsiisuuf ni yaala. Nuti ganaadha, amma hojii hojjannaa, qarshii qabannaa, kana maaliif amma haasoftaa kan jedhu yoo ta'e kana haasa'uuf yeroon isaa ammaa miti si jechuullee ni danda'a. Yookaan immoo yoo matarii si waliin haasa'illee daddafee xumuree haasaa gara biraatti darbuuf kan rifatu yoo ta'e dhiirri akkasii dadhabina isaa sirriitti si agarsiisa. Sababni isaas waliin jiraachuuf yookaan wantoota haasoftan sana gochuuf dandeettii hin qabullee yoo ta'e hammarra dandeettii inni qabu gahaallee yoo ta'uu baate waa'ee gara fuulduraa si waliin karoorsuu yookaan yaaduun garuu siifillee jajjabina kan kennudha. Yookaan immoo nama gara fuulduraatti si waliin ta'u, nama siif ta'uu isaallee kan sitti agarsiisudha. Isa waliin jiraadha, gara fuulduraatti isa waliin mana dhaabbadha jettee akka yaaddullee wanta si godhudha. Egaa wanta akkanaa kan baqatu yoo ta'e siinillee gara fuulduraatti nama si cabsudha. Kanaaf hubadhu. Kuni wanta salphaan darbamuus miti. Dhiira dadhabaa fi jireenyaaf hin taanillee ta'uu kan agarsiisudha. Mallattoon hiriyaan kee yookaan jaalalliin kee dadhabaa ta'uu isaa itti bartu inni shanaffaan si hin dhaggeeffatu yookaan si hin kabaju. Si hin dhaggeeffatu jechuun biizii ta'eera jechuuti miti yookaan yaada dhabuu jechuus miti. Nuti nama jaalannu yookaan nama waliin jirru yaada isaa yeroo dhaggeeffannu yaada isaa guutummaa guutuutti walii galleerra yookiin yaadni isaanuuf ta'eera jechuuti miti. Garuu dhaggeeffachuun keenya kabaja nama sanaaf qabnu kan agarsiisudha. Kan si jaalatu yoo ta'e, kan si kabaju yoo ta'e wanta ati haasoftu ni si dhaggeeffata. Fakkeenyaaf irra deddeebiidhaan wanta itti himte tokko waa'ee hojii kee ta'uu ni danda'a. Waa'ee maatii kee ta'uu ni danda'a, waa'ee karoora kee gara fuulduraa ta'uu ni danda'a. Garuu deebisee kan hin yaadanne yoo ta'e irra deebitee yeroo gaafattu maal ture kan na jette kan si jedhu yoo ta'e nan irraanfadhe kan si jedhus yoo ta'e siif wanta guddaa wanta ta'e kana siif bakka hin qabu yoo ta'e yookaan dhaggeeffatu yaadatu yoo ta'e si hin kabaju yookaan si hin jaalatu jechuudha. Haala kanaan gara fuulduraattis yeroo ati waa'ee jireenya keessanii yaaddutti inni yaada dhiisee callisee jiraata jechuudha. Kanammoo irra deddeebitee adda baafachuu ni dandeessa. Wanta siif guddaa ta'e yookaan wanta siif yaada guddaa ta'e irra deddeebiidhaan itti himuudhaan ni gaafattaani. Innis irra deddeebiidhaan kan hin yaadanne yoo ta'e yookaan maal na jettee turte kan si jedhu yoo ta'e dhiirri kun dhiira jabaa miti yookaan dhiira boruuf siif ta'u miti. Mallattoon ni jaaffaa. Jaalalleen kee dadhabaa ta'uunsaa ittiin beektu murtoo hundumayyuu siif dhiisa. Kun egaa yeroodhaaf kan si jaalate yookaan kan si kabaje sitti fakkaachuu ni danda'a. Yookaan immoo murtoo kee kan dinqisiifatu illee sitti fakkaachuu ni danda'a. Dinqisiifachuu fi murtoo siif kennuun gaariidha. Garuu murtoo hunduma siif dhiisuun isaatiin hojiin ala wanta isa godhuuf callisee jiraachuu fedheeti yookaan barbaade. Ati filadhu, ati godhi. Ati bilbilii fi kuni sirraatii bareeda. Ni beektamti ani wanta kanaa badaan danda'u. Ani hin beeku. Fi kan kana fakkaatan si jedha. Garuu yeroo hundumaa sana fi ta'uu hin danda'u. Itti gaafatamummotas fudhachuu ni qaba mitiire. Namni gara fuulduraatti waliin jiraatu immoo wanta jireenyi keessa jirutti waliin murteessuu ni qaba. Namni akkasii gara fuulduraatti yoo waliin jiraatan irree akkam goote maalirra geesse maal gochaa jirta si jedhee ofiisaa hojii tokko malee jiraataa jechuudha. Namni akkasii immoo nama dadhabaadha. Nama jireenyaaf ta'u miti. Kanaaf hubadhu yaa obboleettii koo. Mallattoon dhiira dadhabaa ta'ee inni torbaffaa fi inni dhumaa miira isaanii dhoksa. Yookaan miira isaa isa sirrii beekuun sitti ulfaata. Yeroo hedduu dubartootadha miirri isaanii hin beekamu kan jedhamu. Garuu dhiirri dadhabaa ta'es akkanumadha. Keessa isaa sitti agarsiisuun barbaadu yookaan keessa isaa miira isaa si dhoksa. Dadhabaa wanta ta'eef ofiima isaafiyyuu wanta beekuufidha kan akkas godhu. Kanaafidha. Gammachuu isaas ta'e gadda isaa kan inni dhoksu. Gammachuun isaa si gammachisa jedhee wanta hin yaanneef yookaan immoo gaddi isaa si gaddisiisa jedhee wanta hin yaanneefidha. Dhiira dubartii fuulduratti miira isaa ibsatu yookaan dhiira dubartii fuulduratti boo'u
dubartoonni hedduun dadhabaadha jedhanii garuu sirrii miti. Miira keenya sirriitti ibsachuun iyyuu mallattoo jabinaa keessaa isa tokkodha. Namni na taazabaa, na tuffataa fi kan kana fakkaatan jenneetu yaadin wanta nutti dhaga'ame ibsachuun yookaan ibsachuu danda'uun mallattoo jabinaa keessaa isa guddaadha. Sababni isaas namni nuti waliin jiraannu alumaan jabaataa wanta fakkaateef qaama isaa ilaaluudhaan jabaataa wanta nutti fakkaateef jabina keessa isaatii sirriitti beekuu hin dandeenyu. Nama waliin jiraannu keessa isaallee sirriitti beekuun ni barbaachisa. Wanta yaadu, wanta isa gammachiisu, wanta jibbu, wanta isa gaddisiisu utuu hin beekin namni kun kan kooti yookaan nama kana nan beeka jechuu hin dandeenyu. Wanta tokkollee ta'ee lakki nagaadha homaa miti wanta kana inni akka abbadiinii kan jedhu yoo ta'e yookaan miira isaa kan dhoksu yoo ta'e wanta nama gaddisiisullee isa mudate gadda isaa si waliin hirmaachuu hin barbaadu yoo ta'e dhiirri kun dadhabaadha. Miira ibsachuun mallattoo jabeenyaa wanta ta'eef miira isaa kan dhoksu yoo ta'e hubadhu yaa obboleettii koo. Namni kun nama booriif siif ta'u miti. Qophiin har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Dubartoonni akka hubattanii fi erga yeroon darbee booda maaliif hin hubanne, maaliif hin barre akkana jedha ture. Kuni mallattoo ture. Hariiroo dheeraa booddee adda baatee hanga gadditu ammumaa otoo miidhamiin nama akkamiitu na waliin jira isa jedhu adda baastee beekuudhaan murtoo mataa kee yoo murteeffatte gaarii natti fakkaata. Hanga xumuraatti na waliin wanta turtaniif hedduu gammadeera. Qophii kana like, share gochuudhaan akkasumas subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'aa jecha. Akkasumas gaaffii yookaan yaada qabdan komentii jalatti naaf barreessaa nan dubbisa. Qophii gara biraatiin guyyaa boruu hanga walitti deebinutti nagaan tura. Horaa bulaa.